Arina namni abbaan Aishti te fufi achi. Kashtiin tam. Ana ustaz. Haasaa gaarii haasa'e jedha. Ishiin haasaa gaarii. Haasaa asirratti barraa'e qofa haasaa. Kaajalatti shaarmuxaan sii jedhaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ega akkuma laalaa jirtan kana an Muraad Oro waanin jedhama. Gama FIBtiin Muraad Alijiitiin jedhama. Gama Tiktokaatiin Muraad Oro waanin jedhama. Akkasan egaa akkuma laalaa agartan kana sheekha kana eenyu Kamaal eenyuti. Maqaa isaatillee hin beeku barullee hin barbaadu jechuudha. Sheekha maali miti kuni adawwiin sheekhaati. Maqaa sheekhaa nyaataa jira, maqaa sheekhaa balleessaa jira. Waan inni haasoo kana gaamee walumaan kan dhageeffannu ta'a nama gotti dhageeffadhaamee waan inni haasoo kana inshaallah takka takkaan kan irraa dubbannu ta'a inshaallah. Akkati ati abbaa kiyyaa obboleessa keessa baqara lammata safara kana gahe. Wanni ani isiniin jechuu barbaade aariman baay'isina. Ummata rukutama. Deemaasi. Aariin baay'ee waan aarsun dabbalan dalagina. Shayxaana naan jedhe kun walada zinaa jala deeme kalbii. Ilmi haati karaa dhalte. Kun hin dhiifamu. Ajalatti kan arrabsuun dhiisu. Ka dhaquu danda'u hin dhaqaayu anam. Ka dhaquu danda'u dhaqeetiin hin shuuti isa godha maal fide. Ilbii isa jedhe. Shukri ilma zinaan dhalate. Ilma haati chirchaaroon dhalte maal fide. Nan arrabsisiin jedhe. Dhiisi sheeka badaasi hawwi dhiisi sheeka sinnu gorsaa. Ola badasi mee takkatti waa dubbadhaa jala taati koomentii keessa laalee isin arrabsuuf qophi'am cinqii siyaasa ishee akkam nagaa kan nagaa isin galchu haasa'e waan qabdu haya mana si eegamee deem salaatii kottu asrii deem salaatii kottu kattaa itti dabbaasi wallahi dabbaasi kattaa bayyuu dide kun baqaraan salaatii jedhaa deemiti. Baafadha warri koomentaata karaati deemi mana nu eeda mana nama jabaa kana dhiifatan. Odeessibbo. Salaamu alaikum. Abdii saba. Leekum salaam itti fufi. Baga nuu jiraattan sheega. Akkasi jiraadha nu galata rabbi. Akka rabbiitiif. Dhugaa rabbi maa wanta akkanaa dalattanii isin nama guddaami. Namarraa yaada fudhatanii isin fayyadamu mucaa. Diqqaadha. Mee dhageeffadhaa dhageessaa jirtanii maal jee manaan si eegaa deem salaatii ijaan ustaas. Deem beeta salaata hiyyaa si beekaa baqaraa jeeni jechuudha micaa san baasa jechuudha keessa. Micaan deem manaan si eegaa salaatii jeen. Deem hiyyaa si na beekaa miti jee keessaa baasa jechuudha. Mee namni jechuudha ilmi rabbi rajjoo ati eef wallaalte deem ustaas salaati siin jeeme nama badii qabuume. Billah alayka maal ustaazni kana billah alayka maal namni kana maqaa ustaazaa qabatee jechuudha an sheekha binjaa suuraa ustaazaa uffate imaamaa birra kaayee areeda magarse deema yaa obboleeyyan kiyyaa sanuu kanama quraana beeku quraana haasaa gabbee afaan arabaa haasaa sanuu nama rabsa haadhaan seen rabsa abbaan seen rabsa ilma haadha kanaas siin jaa maqaa ustaazota hamaa nyaata dhalaa arrabsa dubartii jechuudha. Mee akkanuma naa jiru dhageeffadha waanuma inni micaa kanaan jiru. Tifuuf. Waan baay'ee nu tamartaa jirtu wallahi baay'ee galatooma. Dhaloonni dhufle waa baay'ee sirraa barataa. Hin booyin miira keessaa bahi. Miira keessaa bahi. Waa baay'ee sirraa barataa jirra galatooma. Waa baay'ee nu Hirmi baafataa rabsitee. waa baay'ee nu tamartaa jirtanii galatoomaa jechuun barbaada. Miira keessaa bahi mee as bahi si halaalani ati as bahi mee supheen arrabaa jira waras taa'e. Dubbadhu keetaan. mootummaa bilxiginnaatti maashaallah cimaadha. Salaamu alaikum ustaad. Dhadhasi mootummaa bilxiginnaa maqaa dhaheennu siin jedhe dhadhasi maqaa bilxiginnaa maaltu dhahe siin jedhe dubbadhu taas daltee dudun. Rabbi sitti haa dukkaneessu hin jedhu kan dukkana keessa jirta teetiifu. Eenjel rakkataa kanneen ta'uufiifu dukkana keessa ta'a deem. Rabbi sitti hin ibsini siifuun ifinati. In baata sab. Ustaaz miira keessaa ba'a. Ustaaz. Meegaa akkasani. Miira keessaa bayateen.
waan inni jee mucaa kana arrabsan dhageessani akka inni jee jechuudha mucaa kana arrabsaa jiru dhimma dhuunfaan irraan qabdanii keessa hojii osoo namni rabbatanii arrabsin jee mucaan kun yoo jedhaan waa hedduu namaa jee arrabsu kanaan kooti nama dhibba afur dhibba shantu ta'ee arraba dhageeffa waasii dhageeffataa jira daawaa itti godhaa jira boo'ee na dhageeffata namni atuu dhuftee na dhageeffatuu qabda maal dhageeffadhaan hin deema waan maal ba'a waan azaaba nama geessu beekaa waan jannata nama geessu beekaa isin dhageeffachuu baadha min waa gaallu sirrii jirta beekii ati torbee kana keessa waaziin kiyyuma kun irra dhaabbatte kun ol garagalchee irraa caffartii faateen tun amma tapha nu jalaa qabi kakkanani nan akkatti re'een turii fi ijoolleen turi isin dammayti waan kana namaa dubbatuudhaaf darbe maatanuma bari re'eentu yoo gara battantee jette walitti raruuf hin xaaran beekta sagale makiyyatti banani re'ee walitti fiigee wallahi ijoollee keessaa rabbi wallahi gizee faayidaa re'een girr yetti beekta ijoollee wayilee dhiiraaf dhalaadhaa hin rafti utaalanii fiigan bakka dhuguma waan barreessanii damma isan fakkaata kana baranii fidanii gammachuu akkamitti isinitti jaadamoo gammachuu isinitti dhagahame gizee akkatti ajandaa sooshaal miidiyaa baatii tokko guyyaa kudhanii deeggaree mataa sana gammaa torbaanirra caaltanii jabaa akka ta'uu keessan ofitti amantan immoo laafin akka qabdan hubattamoo waan akkatti ajandaa tatan kanarra maa hubatame akka miidiyaa tokkotti. wallahi ani gadi natti dhaga'amu yoo jiraate kanatti gadi bu'anii rabbi rahmata ziyaara maal faayidaa qaba haadha ofii arrabsuun abbaa ofii arrabsuun gosa ofii arrabsuun maatii dhumarraa qabee haga isinuma jala taa'ellee isin tokko jechallee waa isiniin jedhe bilookillee nagoota bilookirrallee na baasta hin beeka namuu isin hin beektan malee namni garuu haga fedhe yoo ta'e namni maqaa islaamumaallee dhabatee mallattoo islaamumaallee qabaatee namni fedhee waa isin jedhe namni fedhee waa isin tokko kaleessama mataan keessan teettanii laayifii irratti jaahilli waan feetannaan jedha garuu isheen waan tokko narratti naa seenan har'a garuu jaahila jalatti deemee waa isin jedhu san deebisanii arrabsaa jirtan isin ka jaahilan ta'in ka beekaa taatan nama waa jala deemee jaahila isin arrabsu deebii kennuun maali isin mallattoo sheekummaa qabaatanii nama guddaa taatanii nama namni waa irraa baratu taatanii haga fedhe namni isin arrabsu yoo mana dadhabdan miidiyaa kanarraan galtanii انزل مونتان يعني كه هذا كه جننتر جاهل لمنافين كفتن انت قوغاتو كون عرب سان جدير ديبي ابو ديم شيخ تجاد مال هولان كادان داي نسبرا كادان دبي ديبي وسي ديبي بواسرا هولان عمليات شيخ مالي أتما أستاذ فرحاني ركايات مالك كساجر تمي فيديو وسي بوانتاني هولان والله يا قلبي ايه وانت لا جلدي والله لا ولينا زونا والله لا ولينا زونا أزبي قلبي أزبي والله جبي ده شيخ مالي هولا أزكوت أزبي فيديو بنادو بكاسي مالو ده كده إنتي وسي بودي موتي أزبي بكاسي مالو ده أزبي هولا أزبي دي مالك قوت ميوم بي مي أزبي سلال حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما وجهك كاغا وتدرتي مي أزبي جري أزبيات دغاده والله ربي رحمته سيها غدو اسسي فينا ندو نما تكو ربي رحمته سيها غدو دغوا ستمسي مقابي اسليني akasani waan kana gaarata jodaadha qaalacha kana isaafi bakkalchi waan takka jechuudha qaalacha kana reporti godhaadha reporti waan inni qabu social media isaa hunda irratti hirmaadhaadhaati reporti godhuu qabna reporti godha qaalacha kana wanti sara godhamuu qabu laazima reporti godhamuu qaba tanumaan isiniidhaama inshallah gaa rabbi haaqa ceelchu jallaadhaasi waan jennu waan qabnu nuti akka isaan taanu isas waan abaarru gaahi rabbi haaqa ceelchunees mudu'aa goonaa fi akkasan inshallah nagaan turaadha akkasuma egaa channel kiyya Muraat Oromoo waan subscribe like share gochuun dagatina